Karaa keenya lammii keenya tamaraatte tachi keessatti waan hin OBN miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamnas keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hatuu hin baane ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Maatiin Oromiyaa Neeshin guyyaa har'aan tanaa dhimma ijoollee soodara biyyaa wal qabatee rakkoo jabduu isaan keessa jiran akkasumas yaada isaanii kan garaa nama raasu viidiyoo isaan waraaban kan isiniif qabee fidee jira. Viidiyoo kana namoonni arkitan hundumti keessan sheer gootu malee bira akka hin dabarre waliif qooda. Gara sagantichaatti waliin seenaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre gidda namni dhufee gidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sila garree. Egaa akkuma beekamu hordoftootaa fi daawwattoota maatii Oromiyaa Neeshin akkuma mata duree irratti isiniif tuqee jirutti har'aan tana dhimma lammii teenya tan biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggaa takkaa fi ji'a 3 ol mana hidhaa keessatti dagatamtee jirtu dhaamsa isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa akkuma beekamu viidiyoo kanarraa yaada takka yaada isaan kannatan yeroo fi laallee hubannu viidiyoon kun hedduu takka garaa nama raasa. Dabalataan ammoo viidiyoo kanarraa yaada baay'ee takka kan hubannu har'aan duras viidiyoo waraabaa akka turanii fi viidiyoon isaan waraaban yaadni isaan dabarfachaa turan waggaa dabree fi azidduu akka hojiirra hin oolin gamanumaan dubbatan viidiyoo kana keessatti akkasumas miidiyaaleen biyyattiilee maali jira miidiyaaleen akka OBN maali lammii teenyaaf maaliif hin dhaabbanne rakkoo teenya maaliif hin dubbanne kan jiru kana dhaamaa turan ammaan tanas viidiyoo kana keessattis dubbatanii jiran akkasuma viidiyoo kana duraatti illee dubbataniiti jiran. Egaa yaa saba mee rakkoolee lammii teenyaa tana maaliif callifnee itti ilaalla? Isaanis kanuma kan dubbatan maaliif nutti ilaaltanii warri biyya keessa jirtan maaliif rakkoolee tana nurraa hin dubbanne? Miidiyaaleen Oromoo tokkolleen hin jiru maaliif rakkoo teenya dubbachuu dhabee kan isaan ja'anii dubbataa jiranii? As keessa nama waggaa takkaa fi baatii 3 ol hidhamee jira. Namoonni hidhame kun maatii isaarraa addaan bahee firoota isaarraa addaan bahee kan maatii qabu jira kan jaartii qabu jira kan ilmaan qabu jira kan ilmaan isaa bakka birootti hidhamee mana biroo soodoroma keessa hidhamee jiru. Ijoolleen isaa soodoroma keessa manneen biroo manneen hidhaa birootti hidhamtee jirtu. Inni mana birootti hidhamee jiru kan ijoolleen tiyye ni jirti moo duutee hin beekne akkasumas jaartiin tiyye ni jirti moo duutee addaan hin beekne waggaa takkaa fi ji'a 3 ol dararamaa jira. Jaartii isaa takka harkeen beeku maatii isaa takka harkeen beeku ilmaan isaa takka harkeen beeku kophaa isaa asii dararamaa. Lammiitoo maaliif nu calliftanii rakkoo tana maaliif nu laaltanii miidiyaaleen Oromoodhaa maaliif nu dubbanne? Warroottan Saudi Arabiyaa keessatti manneen birootti hidhamaa jiru ni baha. Ji'a takka ji'a lamatti gadhiifamu jira nu biraa galu jira. Nuti ammoo warri jiddatti hidhamnee jirru waggaa takkaa fi baatii 3 ol maaliif dagatamnee jirra? Maaliif nu dirmanne? Maaliif nu dirmanne? Lammii teenya as keessatti roorroo tanaan warra keenyarraa fira keenyarraa addaan baanee as keessatti roorrifamaa du'uu irra gallee dhumuu irra nu wayyaa nu galchaa achi nu fixaadhaa. As keessatti haala kanaan nu fixinaatii nu galchaa nu fixaa jechaa jiranii. Lammiitoo waliif haa dirmannu. Viidiyoo kana laayik godhaatii sheer godhaatii waliin gahaa nama dhimmi isaa laallatu biraan gahaa isiniin jaa. Viidiyoocha isaan waraaban daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan viidiyoocha waliin haa ta'u. Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii 3 jira. Riyaadirraa kaasaniiti harjirraa na kaasaniiti haayirna buusanii haayirirraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Si galee kanaafuu namni gartee
riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha kanaafuu nuti baatii torba duraatti viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya maraatte tachi keessatti waan jiru. Akkuma maamii boonsinima keessaa baana gaafa. Baay'ee takka dararamu jirraa rakkatu jirraa. Kana duras liilii kana waraabaa turre. Akkuma yaada ta'u argaa turtan. Wallaahi bashiraanii ta'ee jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo. Mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti. Akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararamna. Amala takka wayi. Haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne. Haadha manaa kiyya yaadne rakkootaa kiyya. Omse wallahi ummata ummata kuna rakkotu adu kuna deemu dikeeyyu gaajor ta gaama ni shorta ma baasi ke ta sirri se wan gon ko dura barahatin juru sirinja turre barahatin juru jende sin sabu turre amma wasin sabu ta kan kam baasi ke ta sirri se baasi ke ta gaama ta nundira obenin media ummata miti malin rakko ke jara dubbat ku jora ma miti de ga mangisti miti du akkamitti abada takka wahidam nas ke datti rakko takko male bari takka male nama sabun baan nama hatum baan rakko takko male da gamma kana kai da mujurru mal ya ummata Oromoo sin nu maaf nu birban ne media maaf nu birban mal goya nama mata kan gole amfa ya mira ke takka tin jira warin jira dubbat kaw kero darbelle ummani librat lalas turtan galtanu setan zille kutingal le aswajira kutummat wasani yine namatti mandamne lammi itti mandamna is amma immoo yoo dubbannee fala argina jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaana isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maali loogiin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asittiin warri waggaa tokko biyya sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni kan jiru mana hidhaa kana nama 30 ol qab jira ambaatii nama galchineettee gadhiisi nama isaan galchee hin agarre as keessa hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhi ilaalu waan kan akka furmaataan tamsamaan nu gootan ammaan doollee viidiyoo waraabnee jira. Videoon keenya hujirra doolle rakkoo cimaa qabnaa hagar yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaanne mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaa kun tapha tokkichaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jirti guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nuti mana nuti baatii saddeet keessa jira baatii Itoophiyaan tokkitti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo kan rakkoo keessan rakkoo ambaatiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maali ambaasii mootummaan maal as ka'eef ambaasaaddaan leencoo baatii maal hojjeta kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo uummataan hojjanne ajalanii galu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sabalammootaaf keessa jira nu dubbisa. ውድ ወገን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደምን ተውነ አመታችን ነው ተካተርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል። መጀመሪያ ላይ ተይዘን ጎንፋ ተያዝ ከርጅ ታሰር ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ትበራላችሁ ብለው ወሰዱ። 20 ከወሰዱ በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰር በኋላ ትበራላችሁ ብለው ወደ ጅዳ መጡ። ጅዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጅዳ ሪያድ ላይ 5 ወር ታሰር ጅዳ መጣ። ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንጂ አላወቅነው እምባሲ መጥቶ አይጠይቀንም ለምን እምባሲ የለም እንደለም በዚህ የተሰቃየ ነው እያለ ስንት ወንድሞቻችን እያቆሙ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ የተወጡ የተየምብት የሚወሰዱበት አለ እና እባካችሁ ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም እንጂ መንግስት የለም ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው ለህዝብ አይጨነቅም የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው የሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚወስደው እንዴት ነው ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መተን መስጊድ እናሰራለን ቤተክርስቲያን እንሰራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ሀገርና ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስት ምንድን ነው የሚተዋረ ህዝብ ያለ ሸራርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ተዘጋል። በቃ የእናንተ ግንባታችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምን እናድርጋችሁ? አስክሬ ስንጠይቅ ነው ችግሩ። ባዚዋን አልጋው ላይ መጣ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ
እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው? አረ መንግስት ያለ አረ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን ናፈቀን። ልጅ አለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን። ተሰቃዩ Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromiyaa Neeshin akkuma viidiyoo'icha kana ilaaltanii daawwattanii jirtan viidiyoon kun hedduu takka garaa nama raasa. Nama guddaa as keessa jira ijoollee dargaggeessaa tan biyyaa baatee dalagaadhaaf biyyaa baatee qabamtee maneedhaa kana keessatti dararamaa jirtu diratanaa jira. Kan selaaniif yooniif galan biyyattii faayidaa yookiin bu'aalee gurguddoo buusuu danda'an kan biyya teenya ijaaranii qeerroo wajjin wal ta'anii biyya teenya guddisuu danda'an hedduu jira. Tanaafuu viidiyoo kana nama dhimmi laallatu biraan gahaa sheer godhaa dirqama lammummaa haa baanuu sheer waliif godhaan isiniin jaa hanga sagantaa biraatiin walitti dachaanutti nagee rabbii keessa oolaan isiniin jaa warroottan chaanal keenyaaf haaraa taatan ammoo obbolaan haaraa taatan sabskiraayib taasifadhaa viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa nama hedduu biraan gahaan isin jaa nagaan naaf tura.